Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tuubi nageenya keessan badhaadha nuti nagaa jirra. Alhamdulillah. Akkuma kana dura beekamu guyyaa har'aas odeeffannoo hedduu tokko barbaachisaa ta'ee fi isin fayyada jenne akkuma gaafii keessaniitii fi waan kana beekuu qabdan jenne ofii kenna wanta murteessine qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala kanaaf tan subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gochuudhaan warroonni nu faana turtanii nu hordofaa turtan ammas irra deebi'uudhaan galanni keessan guddaadha. Like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha YouTube chaanaala keenya akka guddatuuf nuuftaaf nu faana turaa isiniin jedha. Kanaafi guyyaa har'aa akkuma gaafii hedduu keessaniitii fi waan kana yeroo darbeessisan bira ga'uu dhabuu irraa kan ka'e guyyaa har'aa odeeffannoo isaa iddoo iddoodhaa walitti funaannachuudhaan waan kana isin biraan gahuudhaaf yaalii taasisee jira jechuudha. Innis maalidha? Bolokkeettiiwwan gosa hedduutu jira. Bolokkeettii paaraafiitii fi bolokkeettii ijaarsa girgiddaatti fayyadamnu akkasumas dallaa fi wantoota garagaraatiif fayyadamnu gosa garagaraatiin qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf irra caalaa kana duras isin biraan wanta hin geenne keessaa inni tokko bolokkeettii paaraafiitii irratti fayyadamnu kan ammoo mana keenya gubbaa isaa xaaraa irratti geexiiwwan garagaraa bareedinaaf wantoota itti fayyadamnuu fi kan itti fayyadamnu jechaadha. Isa qabadhee isiniif dhufee jira. Gatiin isaa maal fakkaata? Xiqqeessiin isaa hoo maal fakkaata? Eessatti argachuu dandeenya fi akkamitti argachuu dandeenya? Akkamitti ittiin ijaaruu dandeenya fi eenyutu ittiin ijaaruu danda'a waan jedhu odeeffannoowwan kana jalqaba sarara kaasan xumura isaatiitti isin biraan kan ganu bulees keessan Ibrahim Buriti hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaanaaf feerraa kennaa isa qofa osoo hin taane odeeffannoon biraa wanta baay'ee tokko murteessaa fi bareedaa ta'e akkasumas haala yerootiin kan wal qabate qorqorroo adaamaa fi qorqorroo noormaalii isin biraan gaa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun gaafii kana gaafataa turuun keessan ni yaadatama. Qorqorroo adaamaa eessatti argachuu dandeenya? Akkamitti bituu dandeenya? Fi mana keenya ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata waan jedhu na gaafataa turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf gaafii keessan caqasuudhaan deebii isiniif ta'a waan jedhe qabadhee isiniif dhufee jira. Ammas nu faana turaan affeerraa kennaa irra deebi'uudhaan warroonni yeroo jalqabatu garuu subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gochuudhaan sarara diimtuu jala kana barreeffama diimtuu subscribe jettu isii jalaa san tuttani itti aansuudhaan mallattoo bilbila fakkaatu kana yoo tuttan odeeffannoo nuti yeroo yerootti gadhiifnu kallattimaan hammam osoo hin turoon isin bira gahaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane viidiyoowwan kana dura gadhiifne meeshaalee biyya keenya keessatti argaman eessatti akka argamanii fi gatiin isaa meeqaan bitachuu akka dandeettan eessatti bitachuu akka dandeettan fi eenyutu isinii bituu akka danda'u iddoo isin jirtanitti isinii dhufuu akka danda'u fedhattanii bitachuu akka dandeettan odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatu hedduu isaa gadhiifne jira waan ta'eef YouTube chaanaal keenya jala burraaquudhaan kana yoo daawwattan baay'ee tokko fayyadamaa taatanii kana qofa osoo hin taane ijaarsa manaatiif mana luukii meeqa ijaarachuu akka barbaadan dhakaadhama bolokkeettiin ijaaruu barbaadan ijaaruudhaaf maal isin barbaachisa? Qarshii hammam isin barbaachisa? Wanta kana fakkaatuuf kanaaf kan kana fakkaata hedduu isaas gadhiifne jira waan ta'eef jala deebi'uudhaan laalaatii irraa fayyadamaa isin jira. Kana qofa osoo hin taane odeeffannoo nuti kana dura gadhiifne qofa osoo hin taane kan biraas beekuu barbaadan yoo ta'e meeshaas bitachuu barbaadan yoo ta'e manas ijaarachuu barbaadan yoo ta'e gaafii keessan kallattii mannuuf dhiyeessaa gara lakkoofsa bilbila keenya isinii kennamee fi koomentii jalatti yoo gaafattan kallattii mana isin biraan kan ga'u nuudha jechaadha. Isin irraa wanti eegamu daawwachuu fi gaafachuu qofa. Akkasumas ammuma sa'aatii amma laallu kana jechaadha laayik godha. Laayik goota wanti isin irraa bu'uu fi yoo dhiiftanis wanti isinii dabalu tokko isin jiru waan taateef laayik godhaati. Chaanaala kiyya qofa osoo hin taane chaanaala ijoolleewwan Oromoo hedduu isa laayikiidhaaf yeroo baay'ee isin qabatanii kanaaf daawwattanii callisanii bahuu osoo hin taane laayik godhaati jajjabeessa bira dhaabbadha. Isin malee wal malee homaa hin qabnu. Kanaaf nu tol jajjabeessine harka hedduu gahuu dandeenya jechaadha. Kanaaf nama morkuu qabna. Kana yoo jenne nigaa kanaaf kallattimaan odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufeetti isin dabarsa akkuma jalqabarratti isin kaasuu yaaletti bolokkeettii isin biraan gaha jechaadha. Kanaafi bolokkeettii akkuma jalqabarratti isin kaase kana dura isin biraan ga'ee kan jira bolokkeettii paaraafiitii irratti fayyadamnu jechaadha. Xaara gubbaa irratti fayyadamnu gosa garagaraatu jira yookaan multikineesii garagaraatu jira jechaadha. Abbaa 60 fi abbaa 40 jedhameetiin gurgurama. Abbaan 60 qarshii meeqa? Abbaan 40 qarshii meeqa? Waan jedhus gatii isaa isin biraan ga'ee taasisuudhaan qorqorroo bolokkeettii noormaalii abbaa xiqqeessii 20 abbaa xiqqeessii 15 fi abbaa 10 jira. Kanas akkuma gaafii keessaniitti gatii isaas isin biraan hanga jechaadha. Kanaaf kallattimaan viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumuraa yoo hordofte odeeffannoo kana guutumaan guututti argachuu fi irraa fayyadamuu dandeettan. Kanumatti aansuudhaan namoonni hedduun viidiyoo osoo hin hordofne walakkatti dhaabuun kan gara jalqabaatti dhaabuudhaan odeeffannoo kana guutuutti osoo hin arganne deebisanii gaafii dabalataa osoo deebiin isaa lafa jiru gaafii dabalataa kaasuu waan akkasiitu isinirraa mul'ata waan ta'eef amma dandeenye viidiyoon daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10 yoo guddate waan ta'eef amma daqiiqaa 10 kana obsaan caqasuudhaan yoo hordoftan kallattimaan deebii kan argachuu dandeettan isiniin jira. Kanaaf bolokkeettiin amma isiniin jedhu kun paaraafiitii irratti kan itti fayyadamnu abbaa xiqqeessii 60 kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha. Abbaan xiqqeessii 60 kun tokko isaa qarshii 30 gurgurama gabaa irratti jechaadha. Yeroo kana iddoo barbaadan argachuu fi ajajaanis hojjisiisuu dandeettan. Iddoo tokko maashinii isaa baay'inaan hin argamu waan ta'eef iddoo waan muraasa jiru kanatti gatii kanaan hojjisiifachuu ni dandeettan jechaadha. Odeeffannoo iddoodhaa walitti qabame waan ta'eef kanaaf abbaa xiqqeessii 60 qarshii 30 bitachuu bitattanii itti fayyadamuu mana keessan ittiin bareechuu fi akka filannoo keessanitti dalagsiifachuu ni dandeettan jechaadha.
taasudhaan gosti bira abbaa tikinesi 40 jira abbaan tikinesi 40 kun qarshii afuriin qarshii 17 jira jechaadha gabaa irra yeroo kanatti qarshii 17 kanaan bitachuu ni dandeettani warroonni biyya keessa hin jirre namatti si kennitan maatiis ta'e nama fira dilaksiifachuu barbaadan gatii kanaan hirreeddanii hammam akkasiin gaafatu ogeessa ijaaruun walii galtanii parafiitiidhaaf bulkeetti abbaa tikinesi 60 meeqa nu gaafata fi abbaa tikinesi 40 meeqa nu gaafata herreega isaa erga dabaaftanii booda qarshii kanaan tokko isaa qarshii 30 fi inni tikinesi 40 ammoo tokko isaa qarshii 17 herreega kanaan dhahuudhaan hammam akkasiin gaafatu adda baasuu ni dandeettan jechaadha wantoonni karaa salphaatti nyaatamtanii fi baasii keessan karaa garaagaraatiin osoo hin beekamne qisaasa tokkollee hin jiru jecha odeeffannoo kana yoo argattan kanaafi kana fakkaataa taansuudhaan blokkeetti noormaali kan ijaarsa girgiddaan ittiin ijaaramu fi seekshiniin kutaa keessa sappareet kan ittiin qoqqoodamu jechaadha inni abbaa tikinesi 20 jira abbaa tikinesi 15 fi abbaa tikinesi 10 jira irra caalatti as biratti odeeffannoo wanti beekuu qabdan tokko abbaa tikinesi 20 kana irra caalaa magaaziina ittiin ijaaruu fi warroonni magaaziina ijaaruu barbaadanii fi akkasumas dallaa itti dalla'uu barbaadan isa kanatti fayyadamuudhuma qabdan jechaadha maaliif furdinnas qaba bal'inallee qaba jechaadha inni biraa ammoo yeroo baay'ee namoonni hedduun ijaarsa manaa girgiddaa mana ittiin ijaaruudha abbaa tikinesi 20 kanatti fayyadama jechaadha kun baay'ee tokko baay'ee miti maaliif saantii 5 garaagarummaa abbaa tikinesi 15tiin saantii 5 sun mana keessan keessa gaafa oole bal'ina mana keessaniitiif iddoo guddaa qaba jechaadha kanaaf abbaa tikinesi 15 kanatti fayyadamuu qabdanii isatu irra bareeda cimannas ni qaba iddoo keessanis isin qotachuu fi gatiin isaas hedduu tokko garaagarummaa waan qabuuf baasiifis baay'ee isin saaxilu iddoo keessanis manni keessanis isinii bal'ata jechaadha kanaaf gatii isaa sanbiraan gahutti yoo seene abbaan tikinesi 20 qarshii 14 gurgurama jecha yoo kana tokko isa qarshii 14 naannoo tokko tokkotti qarshii 10 fi amma 11tiinis jira magaalaawwan Finfinnee fi hamma Daamaatitti qarshii 14 hamma qarshii 13tiin gurgurama magaalaawwan kanaa gadi sadarkaa godinarra jiranitti ammootuyyuu naannoo ashawaan baay'inaan itti baafamutti qarshii 10 hamma qarshii 11tiin jira jechuudha. Walumaa galatti giddu galeessa kan godhate bulkeetti abbaa 20 qarshii 14 yeroo kana gabaa irratti gurguramu kan ammoo warroota isa oomishan biratti qarshii 14 bitachuu ni dandeettan jechuudha. Itti aansuudhaan abbaan tikinesi 15 kan amma ijaarsaaf baay'ee tokko filatamaa fi ijaarsa manaa ittiin ijaaruudhaaf isa filachuu qabdan kan isin hin jedhe inni tokko qarshii 9 fi saantima 50 gurgurama jechaadha qarshii 9 hanga 9 fi saantima 50tiin gurgurama kanaaf gatii kanaan bitachuu dandeettanii yookaan ammoo namni isin bitee isin ijaarote qarshii kanaan herreeddanii akka isin bitamu taasisuu ni dandeettan jechaadha itti aansuudhaan abbaa tikinesi 10 jira jala manaa irratti qilleensi akka bahu kan itti fayyadamnuu fi mukaa fi yookaan ammoo feerroo fi blokkeetii jidduutti tikinesi muraasni yookaan ammoo saantii muraasni yoo hafe kan itti fayyadamnu akkasumas mana keenya qoonnu seekshinii kutaa garagaraa yoo ijaaru kan ittiin qoonnu jechaadha abbaa tikinesi 10 kana qarshii 9 bitachuu ni dandeetta yookaan qarshii 9 gurgurama jechuudha warroota isa oomishan irratti. Kanaaf egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waa'ee bulkeetti irratti isin godhee dhufe kan hangammaa hordofaa jirtan gosoota hedduu qoqqoode gatii isaas biraan gahaa ture kan amma hangammaa hordofaa turte itti aansuudhaan odeeffannoo lammaffaa fi gaafii lammaffaa keessan kan ta'e qorqorroo daamaatii fi qorqorroo noormaalii kana san biraan gahaa jechuudha qorqorroo noormaalii yoo san biraan gahaa akkuma yeroo darbe san biraan gahaa turetti amma sadarkaa tokkoffaa lammaffaatiin sadaffaatiin gurgurama jechuudha kanaaf maqaa garaagaraa qaba maqaa isaanii filattanii isin bitachuu ni dandeettani kanaaf cimina isaa irratti hundaa'uun sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa jedhamee gatiin isaas kan qoqqoodamee jira kanas Simbranga obsaan hordofaa isiniin jecha egaa akkuma jalqaba irratti isinii kaasee qorqorroo sadarkaa tokkoffaa qarshii 290 gurgurama jecha tokkosa ijaarsa manaatiif baay'ee tokko filatamaa kan ta'e cimina hedduu kan qabu jechaadha itti aansuudhaan abbaa tikinesi abbaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu qarshii 270 ta'u sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu qarshii 250 jechaadha kanumaan wal qabatee abbaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa kana ijaarsa manaatiif kan itti fayyadamnu yoo ta'u inni sadarkaa sadaffaa irratti argamu kuni qarshii 250 akka bitamu dallaa itti dalla'u kan ammoo xirii mana keenyaatti xaxuruudhaaf kan nu fayyadu jechaadha baay'ee tokko haphiidha waan ta'eef ijaarsa manaa yoo ijaar baay'ee tokko filatamaa miti jechaadha itti aansuudhaan qorqorroo adaamaa kana sadarkaa lamaan gurgurama lummuuxii fi shakaaraa jedhanii kan gurguramtu jira warroon isa gurguran innis gatiin isaa maal fakkaata yoo jettan kaareedhaan gurgurama jechaadha inni lummuuxiin kun kaareen tokko qarshii 300 hamma qarshii 350tiin yeroo kana gabaa irratti kan dukaanatti gurguramu irratti kan gurguramu jechaadha itti aansuudhaan shakaaraa kan jedhamu kan gubbaa irratti ijaarsa manaa yeroo baay'ee argitan kana lummuuxiin jedhamu kun barandaa irratti fi suuquuwwan gara dukkaana garaagaraa irratti afoo irratti akka barandaatitti kan itti fayyadamu jechaadha inni qarshii 350 qarshii 300 siniin jira inni itti aanu shakaaraa kan jedhamu kun ammoo kan boca hedduu gubbaa isaa irratti qabu kana jechaadha qarshii 350 amma qarshii 400tiin gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti egaa ittuma aansuudhaan gaafii hedduu keessanii kan ta'e qorqorroo mana bolokkeettiidhaan ijaarree qorqorroo noormaalii qorqorroo amma argaa jirtan kana jecha isa fayyadamuu ni dandeenya gaafii namoota hedduuti kana gaafataa turtanii kanaaf rakkina tokko illee hin qabu.
ijaarsa manaa girgiddaa isaa bolokkeettiin kaaftanii gubbaa isaa qorqorroo noormaalii isuma duriitti fayyadamu sanitti fayyadamtan rakkinnan qabu. Maaliif murteessaan humna keessan jechaadha. Qorqorroo adaama kaareedhaan kan gurguramu kaareen tokko qarshii 350 qarshii 400. Inni kun ammoo noormaalii qorqorroon kun tokkochi isaa kaaree lama ta'a jechaadha. Tokkochi luukiin tokkochi yookaan qorqorroon firiin tokko kaaree lama ta'a. Inni kun ammoo kan ittiin gurguramu kaaree tokkoon. Kanaaf garaagarummaa gatii irratti garaagarummaa hedduu qabaata. Wanta kaaree tokko ittiin binu qorqorroo 3 4 hamma 5 bituu dandeenya waan ta'eef garaagarummaan inni qabu kanarratti malee garaagarummaa biraa hin qabu akka fedhii keessaniitiin. Mana mukaan ijaartanii qorqorroo adaamaas fayyadamuu ni dandeettan. Sun filannoo kan keessanii bolokkeettiinis kaastanii qorqorroo noormaalii fayyadamuu ni dandeettan. Ittaan suudhaan qorqorroo amma argaa jirtan qorqorroo adaama kana ta'e muuxii kana adii fi halluu garaagaraatiin jira jechuudha. Kanaaf achitti qalamees isaan dibanii kan gurguranii fi keessanii bittanii dibuu kan dandeettan jechuudha. Kanaaf irra caalaatti filatamaa kan ta'u keessanii bittanii qorqorroo qalamii qorqorroo kan jedhamu jira. Isa fi keessanii dibuu ni dandeettan. Maaliif manoonni tokko tokko girgiddaan isaa gabaabaa kan ta'e waan ta'eef qorqorroon yoo ilaalan haaluma salphaatti gubbaa isaatti arguu danda'ani. Kanaaf ija namaatiif baay'ee tokko filatamaa miti fi bareedinas ni qaba waan ta'eef ija namaattis of miidhaa geessuu danda'a. Kanaaf qalamii fi keessanii bittanii dibuu fi kan qalamii dibames bituu dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaallattoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe gaafii hedduu keessaniif deebisuudhaaf yaalii kan taasise kanuma hanga ammaa hordofaa turtan odeeffannoo biraatiin yeroo bira hamma walitti deebinutti nageenyi keenya bakkuma jirtu isin qabu nagaan nu tura ammas irra deebuudhaan gara chaanaalii keenya Oromoo yeroo dhiqaa turtan sabiskiraayib godha laayik sheer godhaati odeeffannoo kana hiriyoota keessan biraan ga'u fi firoota keessan biraan ga'u sheer godha wal biraan gaasuun hin jira viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.